Inga jalan kota. Dia kota. Batal dia. Inga. Godina Gujii ana Gorodola ganda Adadi waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromoo yeroo barsiisu qurxummichi akkasiin galaanicha keessa akkasittiin yeroo bashannanu argaa jirra. Fulaa humni nyaaphaa kaleessa naannoon kun Adadi jedhama. Adadi jechuun buufata kaambii yeroo dheeraadhaaf uummata Oromoo wareegama kaffalchiisaa ture jechuudha. Kana fakkaata uummanni Oromoo simannaa yookaan jaalalaaf kabajanni waraana bilisummaa Oromootiif qabu kana fakkaataa jechuudha. Kana uummanni Oromoo yeroo inni bilisummaatiif hirmaannaa guddaa gochaa jiru kana keessatti namoonni kamiyyuu bakka jirtanitti akka jirtanitti qabsoo kana cina akka dhaabbataniif viidiyoo kana akkasiin ilaaltan isiniif waraabe jechuudha. Kanaaf jaalalaa fi tokkummaa waraana bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo gidduu jiru akka kanatti namatti tolaa jechuudha.
Thank you.